Pirezidaantiin Turkii Xaayib Erdogan waraana kaaba Itoophiyaatti godhamaa jiru akka dhaabbatuuf waamicha dhiyeessan. Kaleessa muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi pirezidaantiin Turkii Xaayib Erdogan magaalaa Ankaaraatti wal arguun dhimmoota waloo irratti mari'ataniiru jedha Afrikaa News. Ijoo marii isaanii keessaa inni guddaan dhimma waraana kaaba Itoophiyaatti godhamaa jiruu fi dhimma wal dhibdee daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa gidduutti uumame irratti Turkiin jaarsummaatiin gidduu seente araarsuuf qophiidha jedhan Erdogan. Waraanni naannoo Tigraay keessatti jalqabe sun ammallee gara naannolee birootti babal'achaa waan jiruuf qaamonni lolicha keessa harka qaban hundi waraana dhaabuun dhimmichi karaa nagaan akka furmaata argatuuf waamicha dhiyeessaniiru. Kana malees Itoophiyaa fi Turkiin dhimma waraanaaf gargaarsa maallaqaa irratti waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteessaniiru. Torbanuma darbe keessa mataan mana maree nageenyaa Sudaan Abdul Fattah al-Burhaan affeerran karaa Erdogan taasifameefiin dhimmoota hariiroo biyyoota lameenii cimsuu irratti mari'atanii ture. Haaluma kanaanis rakkoo lafa daangaa Sudaanii fi Itoophiyaatti mudate karaa nagaan akka hiikamuuf Turkiin jaarsummaa gidduu isaanii taa'uuf eeyyamamoodha jette.